Betul. Ambas kota udah kota. Ridwan kota aja mangga kita tadi. Betul dia aja betul. mau apa mau? Mau apa? Shirabia, Alia, Kitiye, Bontu, Darartu, Aisha, Magartu, Adero, Kadir, Maruf, David, okay, Fikadu, Kamal, Bilisumma, Nabso, Jira, Abdullah, Arun, Hamza, Ridwan, Getu, Gutu, Haye, Ero la member bada, Bilisumma fi, Bilisumma, Oji kap dakot. Okay, Bilisumma fi Abdul Majid. Okay. Mauba. Tokko ilmi namaa akkasimo akkasimiti no mau apa berapa Ali pilih semuanya jenah tahu kan oke Rabia oke kero le mama sambar bat tokko bat kottu kero bakepi oke namni tokko firaashii yeroo qabu namni tokko intini qaba jechuudha hayyee makaroni lamaan qabu oke Rabia fuudha bitte fat Rabia Alia Alia Idiye Bontu Darartu Okay, Aisha. Oh, betul. Bagus. Aisha. Magartu. Adeno. Oh, apa dia? Amin. Kadir. Maruf. Haye. Okay. David. Askari. Okay. Kadu. Kurang.
الرافقات بليس الرافقات اوكي كمالي كمال يروقنو كمال اكوت ميري كمان ايش بليسما بليسما اچ مكافي كم بليسما فدا نفسه نفسه كذا قرتا راشي سني كنا قرتا هيا كنا سو كورني عبد الله عبد الله هارون 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 مين وبارون حمزة حمزة ها تعال رضواني اسمك عادي رضواني اسمك عادي ديتو توتو مين هيا كافي تجني 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 تنينان Ambasso. Ulau dayon. Abramu. Sa. Aftamu. Aftamu da chuwa gori. Ha? Aye madre gori. Aye. Daba. Daba. Kuno daba. Okay. Hamza. Hamza ka uri sana berubah kan? Ahmad. 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 Kana engada warri gali jechuudha gaafa laayifii dabarsatu jetti kana gaafa warra gali afeen ayye amma keessummaa qabnaa keessummaan keenya Shamsaddiin jedhama aktivistii yookaan immoo sagalee ummataati kan ummataaf dubbatu jechuudha rakkoo roorroo wama jirtu dubbatu karaa isaatiin immoo amma birrii jira birriin isiniif qoodamaa jechuudha ayye dhumarra ergaa isiniif dabarsaa jechuudha obbo Shamsaddiin dhiifamaa waliin bilbila keessanii namatti kennaati nama waraabu ol nu kottaa daraartu maallaqa nu kenna boontu obbo Shamsaddiin namni isiniif waraabu isin fuudhaarka qabadhe laayifii waan jiruuf akkan sochoon okay obbo Shamsaddiin asota Najib ati gaarii ta'as taa'e bakka tokko naa ta'e dhiifama waliin hayyee akkami jirtu miti kun obboleessa keenya Shamsaddiin jedhama yaa sagalee ummataati rakkoo ummataa roorroo ummataa kan jechuudhaan ummataaf gadi baasuu jechuudha hayyee waraqaan maayee sangate waraqatamma waraqaan kunoo argadheef amma jechuudhaan maallaqas qabdu maaliif amma fakkeenyaaf mokorooniin isin dhufe namni gaa amma waan kana namoota sadaqaa kana isin sadaqatu jiranii maqaa jaraa hin waamna ondee keessan irraa jechuudhaan du'aa gootu hayyee amma gaa kuni namoota qubaan lakkaa'aman Oromoon miiliyoona 70 Oromoo kana heddummina kana qabanne jechuudhaan rakkachuun Oromoodhaaf qaanyedha silaa jechuudhaan saatii Oromoon aangoo qabatee biyya bulchaa jiru jennu kana
أورمون جرينا كناجرا شون أني رمدي أبشرا قرو حدث بوريس ندرب إن شاء الله أما سم أورمو قبضو أبشر واتكون تاتن أورمو قبض تاني فكس رفاع رمدي أما سني قبضو كان كيسان باتو فوقي كيسجرات إن شاء الله أبشرا فراشي مو أف ما فياده مالي فم شراكة كيسجراتا فراشي مال قد أنا ميجا لجرا شو دندا نو كنامد إني يوجد شو دام بيا على رأته كادرينيس كابينيس إرجمانيس أكتيفيستينيس هندينو فراشي رجيسا اسم مسكينة تاني فاتل فراشي شراكة سجرات تانيف مالي في كارتوني رجيف إنقدر منا كيسا قلت كارتوني لما تيجي كنافو مالي كارتوني رجيف إنيو فراشي رجيف نان إنيو لفرجيس إسنيس فراشي رجيف إن شاء الله أبشرام موني دربا بورم منا كيسا جيف توشة أوكي موبا أتمو برينو كني تاي شودا لكوفتي بري كم تكوف ميكا ها بري كم تكوف إبا أفر كني تاف كونيجا كان زيتي كونه ما يرو تندبر فتنو أيه كني ساني كم تكوف إبا أفر كني لا كيساني رابيا اوكي رابيا ده كنمه عالية اوكي اتيه بونتو ساعتي كنا بالبلاد كاسنا إنه بالبلاد كاسنا أي بلد إيسا إيسا رايو إيسا أوكي بونتو كيا نه جرارتو آشا توكلنا ولي ريفنس لا يسجين مزي بروموشن راكي سكيسا بركة نجيزون كاني دنجيف نو كنا بود إن شاء الله كون موت ما سبيه بالشارو كاني موت ما سبيه بالشارو كاني أوكي عشان تاني ما كرتو أيه أديرو كدر كدر معروف معروف اوكي داويتي اوكي فيكادو كمالي فيكادو كنتني كمال جرا بلسما يعني جراني اوكي بلسما نمتي يابسو أبيت عبد الله اوكي عبد الله ثاني هارون اوكي هارون ثاني حمزة أبيت رضوان غوتو هاي تاغن
hayyee Ini sudah kita bisa jerami. Kagani nilasa firashisan. Ada manicu. ambasso hayyee kennaaf ambasso okay aftaamu Hamza okay Ahmad Amarta mana situ. hayyee Amda ini presida. Kan Amda. Ita gama Oromo. Amma yeroo sadaffaa dhufuu kooti akkamii qoosii gammachuu jiramti. Oromoo waliin dhufatamti. Oromoon rabbiin qaba. Qarshii 40 kuni maallaqni kuni intinaadha kennama. Mucattii warra Najib. Kurban kurile kuno magana jadi kuno mana masuk. Jira? Hayyee hayyee Maaf namni tokko as keessa. hayyee kenneef. Hanga ta'e lakkaa ishanii kurban kanaaf illee baay'ee asirra rakkatu jira. Okay, amma gabaabinaan namoonni kana isin gargaaranii akkasiin jechuudhaan kana booda Oromoo qabdu hin dheebottanu nu jiru. Amma immoo diyaaspooraan hojii kanii manatti galanii Dhaabaan jiru. fudhanni. Sababa koronaa. Dhaabaan fudhanni maa. Najib Rabbeedha Abdulmajid akkamiin kan waan barreeffamee dhufe kunoo kennin. Fudhanni. Jee dhaabaan kana jiru. Dhaaba. Hin fudhanne hayyee kan dhaabaa kenne. Hayyee. Ammoo hundi wal geemi. Kuno namni biraa ta'e booda. Namni hundi wal geemi. Hayyee. Mucaa kana kennite? Ajooqattu. Kenneef isaa. Bakka lamatti qoodii waan gootu salaalee. Inna diyaaspooraan manatti galanii jiru. Hojii dhabnee jirra. Faranjiin jechuudha akka biyya keenyaan bitiin hojjechiif. Adeeroo qotu. Mana ta'anii jiru garuu haguma qabnurraa isin sharaa keessa ciisaa nu mana ho'ee keessa hin ciifnu. Kanaafuu haguma qabnu jedhanii namoonni xiqqoon qubaan lakkaa'aman ammas. Waan ajaa'ibu qubaan lakkaa'aman. Oromoon hedduudha. Afaan beektaa? Afaan beekaa. Waa'ee godhaa. Hayyee. Heddumina qaba. Kanaafuu mee obbo Shamsaddiin al tokko kottaa dhiifama waliin. Mee Shamsaddiin uummata kanaaf ergaa natti dabarsitu yoo jiraate ergaa dabarsifme. Jamaan dabarsaaf rakkoo akkaataa itti isaan itti jirantu hedduu nama rifachiisa. Bakki amma jiran kun bakki amma jirtu Finfinnee magaalaa walakkaa keessaa Booleedha. Boolee Bulbulaa jedhanii garuu maqaa isaaniitiin gargaarsi hedduu guurame Finfinnee keessattis sababa kooronaatiinis gargaarsi bakka hedduu guuramu jira. Bakka waajjiraattis ta'ee abbootii qabeenyaa hedduurraa abbootiin qabeenyaattis gargaarsa hedduu kan jiranii akka agarruuttis akka quba qabnuttis garuu silaa jalqaba warra kan namuu qabuuf isaan ture abbootii qabeenyaa humna guddoo hiriyaa akkoo teenyaa akaakilee keenyaatti keessa jira. Mootummaan haga ammaa dhufee wanni isaan as jiraachuu isaaniitu waan quba qabnutti hin fakkaatu namni as gara galee ilaalee hin jiru. Maammeen istaraala lama mookkanaa Sadaffaa. Feesbuukaan gallaksee ture sanboota silaatii deebi'aniituma sigaalumaaf illee taatu mootummaan dhufee silaa waa uummatti daddarbee hoteellee xiqqoon ijaa mootummaan isaan tokko irraa quba qabu hin jiru. Akka dhiyyeettani mootummaan abdatiin arabbuma abdadda arabbitti kan adda uummanni keessan isin duuba jira. Uummata keessan abdadda uummata keessa warri alaa isin ergi bakka adda addaatti isin ergi kanaaf du'aa godhaadha. Sharaa kana keessatti isin hin dhiisan as keessaa isin abbaasan jeetuun abdadda. Numa baatanii isin isaan jettanitti du'aamu godhaa fi nuti isa dandeenyutti waan nutti ergan isin hojii jirra. Mootummaa irraa hin abdatina mootummaa waan takka isin hin godhu. Mootummaan warra maqaa barbaadu nama isaan gargaaru jira isin beeknaaf. Warruma waa qabuuf waa godhu jira malee akka taakki keessanii kanaaf waa godhutti hin jiran bakka footootti ka'an malee miskiina akka keessanii kana qubaa'uun qaban isaan tabiraa keessa hojjetu jirani. Kanaafuu isin warra isin alaa isin ergu jiru kanaaf du'aa godhaa haga jirtanitti nuti isaa waan nutti ergan isiniif finnaa waa takka rabbi wajjin amma kaartoona irra rafaa turtanii haga yeroo dheeraadha. Firaashni maatii tokko tokko isin hiramee jira isin hundaafuu haaf immoo mana kana keessa sharaa kana keessa manatti deema dabartan jedhan adda addaa rabbi wajjin rabbis wajjaa jiraatu. Du'aamu godhaa. Shamsaddiin Tahaa galatoomu kana booda jechuudhaan wanti Shamsaddiin Tahaa waalaikum assalaam abbaa kiyya dhuftanii meerra kan isaanii eenyu fuudhu? Alsanii. Hayyee tole ta'a rakkoon qabu hayyee abbaa kiyya ta'a isinan dhabee eessa turtan? Abshir abbaa kiyya
hayya jechuudhaan akkuma obbo Shamsaddiin Xahaa jedhanii Shamsaddiin Xahaa kana booda inshallah waggaa dheeraadhaaf waa'ee siyaasa jechuudhaan waa'ee biyya keenya irratti uummata keenya jechuudhaan dammaqsuudhaan uummata ijaaruudhaan waan akkanaatiin beekama. Kana booda garuu wanti dura bu'u kanuma. Isin waa'ee keessan irratti akka nuuf maxxansu akka uummata nuuf yaadachiisu akka isin cina dhaabbatu abdiin qabas waadaanuu gala inshallah. Amma gaa akka gareetti yookaan immoo akka dhuunfaatti egaa biyya tokko keessa amma Saudi Arabiyaa keessa Fooziyaa jedhamti. Saudi Arabiyaa akka dhuunfaatti isin gargaartee Rabbiin kan jannataa godhani. Rabbiin haajaa si abaasu. Yaasiin Norway magaala Bergen irraa Yaasinii fi garee isaa yookaan immoo maatii isaa hiriyoota isaa waliin akkuma danda'u mana jirra gawaa tokko hin qabnu jedhee magaala Bergen irraa Rabbiin jechuudhaan darajaa isaa kaffa godhu waan qabutti Rabbiin dabalu. Hayye boontuun immoo akka gareetti miti Dubaay irraa miiliyoona qabna. Saudi irraas miiliyoona qabna. Garuu nama tokko qofa arganne inshallah kana booda dammaqanii nu dhufu inni yaanna boontuu Dubaay irraa isin isaa jaan qabaa abshiraa lammii koo isiniin jetti galatoomaa jedhaani. Okay, hayye garee Aliyaa Muhammad Austraaliyaa irraa garee shamarraniiti. Waan nama ajaa'ibu gara Aliyaa Muhammad kun Austraaliyaa jiraatti. Isinis shamarran qofa jechuudha. Garee kajeeltuu jannataa kan jedhu garee ijaarratanii isin gargaaranii shamarran qofa qubaan lakkaa'amanu Rabbiin egaa jannata kajeelaa jiru jannata jarri kajeelanu Rabbiin haa kennuuf. Hayyee ammas immoo garee Muusaa Xahaa Kuweetirraa Muusaa Xahaan ijoolleedhuma hiriyoota isaa jechuudha waliin dalaganu mana keessa jiru manaan baanu waa tokko hin qabnu hagni qabnu hagan jedhanii isin gargaaraniiru Rabbiin itti dabaluuf. Okay, jarri kun immoo gareedha maqaa guutuu waamaa Muhammad Awwal Fatuu Anwar akkasumas Hawwa Ani Fira'ol Tujii Hawwii fi Hasanaat kan jedhamanu Kaanaadaa irraa jechuudha. Kaanaadaa irraa namoota 60 namoota miiliyoonaan lakkaa'amantu namni keenya jira. Jarri kun qubaan lakkaa'aman 8 kun nama 9 kun abshir isin cina jirra abshiraa amma hojii hiikne mana jirra malee isin cina jirra jedhanii Rabbiin waan qabanu duuniyaa akiraa Rabbiin hagammachiisuun. Kanan isiniin jedhaa egaa dhumarraa ergaanaan isiniif dabarsu sana kana wantan jedhu hin jiru. Silaa mootummaan dhufee isin gaafate jira? Hin jiru? Allah. Maqaa jara sababa koronaatiin ummanni kun rakkateeti miti magaalaa Finfinnee qabachuuf kanatti dirree irratti yaa'anii nuun jiran. Nuti garuu magaalaa Finfinnee qabachuu osoo hin ta'in waraqaa eenyummaa ganda kanaa qabnaa jiraataadha. Rakkannee mana kiraa keessatti hogguu isaan mana kiraa nurratti qaaleessan gara deemnu dhabneet mana kiraa keessaa tooftaadhaan nu ari'uudhaaf kun gatii kiraa nutti ol kaasa kun immoo mana haaromsadhaan nu keessaa nuun jedhanii gara deemnu dhabneeti dirree irranaa kanarra qubannee jechaadha. Qubannee rakkoo keenya kana itti iyyachaa turre gandattis kibla katamaattis iyyachaa turre namnumti garagalee nu ilaale hin jiru. Magaalaan Finfinnee magaalaa gudditti Madiina Afrikaati. Shara ijaaruu hin danda'amu nuun jedhan. Magaalaan Finfinnee magaalaa gudditti Afrikaa yoo taate hiyyeessa fixaniitii miti. Hiyyeessa guddisaniiti mana ijaaraniifi magaalaa Finfinnee bareechuu qabaatan malee hiyyeessa sharaa waliin gubaniitii miti. Sharaa nurra gubanii qabeenya keenya firaasha sibiila kadhamma irraa gubate kanneen kun olaala. Isa kana irraa nu jalaa gubaniiti akkasuma jira as keessa. Sharaa kana gubanii akka haaraatti amma haaraatti godhatan. Irraa gubanii kun duwwaa jira. Kanaafi dhiibbaa kanatti nurra ture. Mootummaan hanga ammaa quba nuu qabu. Itti iyyannee turre. Gargaarsas gaafannee turre. Qayi masqaliis gaafannee turre. Waa tokko furmaa tokkollee hin qabnu. Garuu Rabbiin galanne haa ga'u. Dhiyoo kana akkaataa amma argaa jirru kanaani dhufanii asitti waraabaniiti uummata asirra rakkachaa jiru kana uummata boolloo keessa jiru kana guutuu addunyaa irratti Oromoota guutuu addunyaa irra jiraniif gallakkisaniiti yeroo ammaa kana boolloo duraan keessa turre kana keessatti mul'annee jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan jirraa ani dhaamsin dabarsuu barbaadu maali uummanni Oromoo ilmaan Oromoo har'a asitti adeero dhiifamaa karatti haasaa isin qaba
bilbilanii bachi achi jennaan jechuun jiranii ani as turuun xiqqoo anaaf gaarii miti yoo amma isin dhufan booda amma akka waan hamaa isin waan gaarii boru jira akka nuti walitti akka waan hamaa goonetti amma waan akka namaa gootan jedhanii nuti hidhuu waan danda'aniif an sila isin wajji turee guyyaa haga galgalatti illee isin bira taa'e isin haasoo hedduunatti tola namni warri jiru sakka isin gargaaruuf xiqqoo anas dhaabbatuun xiqqoo anaaf gaarii waan ta'eef anin deemaa ammallee gizee yoo obboleeyyan keenya haala jiru yoo waa erga hin jiraate akkuma isaan beeknetti dagachiisee osoo isinitti illee nimne fe'eetu dhufa rabbi si wajjaa jiraatu haga dandeessanii du'aa godhaadha waan takka yaadinaadha innaa nama laalin haadhiifamaa sanii fi innaa mamme dhumarraa wanta ni ergaa isinii dabarso tokkummaa keessan jabeessaa isin keessaa nama jajjabaa nama tokko fudhatanii walitti isin dhorguu danda'u walitti isin diruu danda'u of eeggadhaa mootummaan Oromoo rabbi inshallah hin darba akka dukkanoofte inaftu hin darbiti guyyaan inshallah du'aa inuu godha bala rabbi haa qab bala rabbi haa qab Oromoo rabbi laafu adabu Oromoo rabbi gataa qab salaama rabbi isaa qab isinillee warra gartee laal jiruun dheeratti rabbi sanaa qab rabbi dandayyii qabu isinii taa'idam adabu isa rabbi afaqa takkallee isiniin dandeenyi rabbi haaliqa keenya haaliin isinaa milkeef warra alaafinillee rabbi olaafu adabu isaan rabbi gataa qab akkuma isaan jedhan rabbi haa ta'u haqqi subhaana rabbika amma yasifun wa salaamun alhamdulillahi rabbil alamin ya aziz ya karim ya allah jazakallah galatoma manarra laalna